Nuguddisa diin Islaam keenya irratti daa'iman ol guddatuun sunnaa nabi irratti diin Islaamaa kun keenya abboo fi ummaantooti diin Islaamaa kun keenya abboo fi ummaantooti bismillaahi maqaa rabbiitiin jalqabna nabiyyi keenya irrattis rahmataan buufanna salawaatullaahi wa sallim nabiyuna akkam jirtu ni jirra yaa ummata muslimaa keessummoota keenyaa fi kana siti sunduma nu dhufne irraantana walarkuun nuuf badhaasa daa'iman ol guddatuun diinirraa nu guddisa farfamaa arraaf kalee rabbii kootiin farfadha alhamdulillahi kunoo halkanii fi guyyaadha bareedaa daandii nabii sunnaalee ambiyaadha barachuun si bareecha amantii jabeeffadha diiniin nu barsiifadha haqa haadhaa fi abbaa akkasiin hubadha nuguddisa diin Islaam keenya irratti daa'iman ol guddatuun sunnaa nabi irratti diin Islaamaa kun keenya abboo fi ummaantooti diin Islaamaa kun keenya abboo fi ummaantooti gaggeessaan fayyaadhaan arraantana lakal hamdu yaa rabbii mootii kiyya diin barachuudhaaf ol kaane hundi daa'imman biyya Itoophiyaa ni qabna sheekan biyya kan dhalatuuf nuuf dengaya diin keenya barur kayaan majlisa waa durrayyaan yaa caayaa jiruutiya barsiiftee arraan geesse kunooti ummaatiya barsiiftee arraan geesse kunooti ummaatiya barnootaatiin barachuuf ol ka'aa daa'immanii xiqqaadhaaf kutaan martii keessaa shamarranii addunyaan wallaaluuf faashinaan damaananii iyyannaa galchuuf dhufne nu arraa daa'immanii nabiin keenya nuuf daame taabiyaa shamarranii diinirraa nu guddisu hijaabaaf naamusaanii diin Islaam keenya irratti daa'iman ol guddatuun sunnaa nabi irratti diin Islaamaa kun keenya abboo fi ummaantooti diin Islaamaa kun keenya abboo fi ummaantooti zamanni jijjiirame diin keenya osoo jiru jijjiirraa Yahudaatiin booji'amaa kan jiru uffataa fi naamusaan hordofaa sunnaa nabii kan caalu tokkoon jiru yaa dhaloota biyyaa summa kan nu jijjiiru
Syababani syamaran timbarat daya tiru. Ya umat Islam hamba fihan sensa adawin takkan tenye dingkenya bertikesa hijaban ulakifnahan mulukuda biya kesa faya bada sarabi hijaban ujabesa faya bada sarabi hijaban ujabesa faya ban fitu fate jerri ambas berlagate namun difnuni kamna buya baru najabana laki se manambahu hogani nalabahu satara kamakhija faini kos dirembahu satara kamakhija faini kos dirembahu kutisa di Islam khaynya lati daiman ul kutatun sunnah nabi lati din Islam akong kenya abu fi umantodi din Islam akong kenya abu fi umantodi bernota bersisa amalle akademi yusanu bertifama kabajaman tidak jabisa untuk mani kabajaman tidak jabisa untuk mani tamsaram nuti kamnu tumurudaf kandir kamne ya rotenya gabab tuda walar kudaf kanggamane dam si gudan nuti kamnu majlis ako akan dimne fulture rabbi gudati guya baru kan himane hadapa bersisu takumatu nunifane hadapa bersisu takumatu ini fane salam salam tika gudan muslim tota wal agarra nasridani insyaallah sidam mata di bersisa tika khesan khala nabi rahmata khala nabi rahmata